Dhoyne jirra boo. Namni Oromoo kun tokko ta'ee jiraachuu bareeda. Namni Oromoo kun yoom faffacee waa wali godhanii wal dhamaasanii wal akka malee wal godhanii jiraachuu ni taatime. Nama rakkate biraa yoo dhaabbate. Qulqullaa'e. Waan akka duraanii san yoo keessa deemoo waan akka duraanii san daawwattoota jalanii beeka. Waan san keessatti ta'illee waan inni keessatti illee beeka. Anuu dhaabbattee inni ni dhaabbatte. Maqaa dhoyinii akka rakkaree jiru osoo hin ta'in yoo waan seenirraa qulqullaa'ee nageete an deemuman waan ta'aniif beeka. Wooma akkasii sanitti waliin deemu kanaas kun. Aboo dhiifama kalaa dhiifama jaamee dhiifama. Assalaamu alaikum daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Salaamtaan teenya bakka jirtan maratti isin haa geessisuun jecha arragaa anaa fi miciriitu wal bira argama akkuma halee viidiyoo yuutuuba isaati irratti nu agartanitti dhuguma gaarraas walitti deebinee jirra. Arras dubbiin teenya gaa hordoftoota keenya nu nufatina hin dhumtu haasawa namaa takka jiraa dhiisanii takka fixaniiti irraa baanii jaanii fedheetuma dubbii gartee fedheetuma garaa qulqulluudhaan bani aadam walitti fajiifna jechuudhaaf gizee hunda isin dararaa oolla. Kanaaf gaa daawwattoota keenya arra miciriin fuudhee mana balloo fide balloo edaas baalamaan isin seenee dhageessanii jirtan jeeti yaada. Balloon oguu mana isaa dhufu za'aatana waa ala gabbee waa dukkaana gakkutu jimaa isaatiif wanni asuma jira. Mixiyyoo isaa nurraa banee mixiyyoo mana kan keessaa dhufte baabaan keetoonnaan asuma jirattiin eegaa asuma jiraafin ta'an agarreetti dukkuun mumkin ala ba'uun dhabu kaameraa jabeessineeti. Mee salaam mee walitti deebinaa salaam. Ashamaa harka fuuna kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jirtanii isin jechaa. Dhugaa arraawnu amma qayin arra balloo bira nagdee garuu kabajamtoota hordoftoota keenya gaa akkuma beekamu balloon kun saahiba kiyya ture arrammoo amma qayin fideeti isaan akka malee natti aaranii turanii bas naddallanii jira balloon mana kana kaa yeroo hedduu viidiyoo itti dalaguu turre viidiyoo yuutuubii mana kana keessa jalqabne naaf inni garuu sababaan inni lafaa ka'eetuma walitti garagaluu daran ka'ee badii kamalee tanaan hin seenne badii kamalee tanaggaa namni beekadhu si jaalatu tokko waan akka malee irra sii dalagu jiru gusee harke ni dallanan gumatun caalaa'u akkasumaan hunda dawwalaniitiin bar telefoonumaa siimii jijjiiree badii xiyya san itti bu'e bara shayitaanni kun hogguu si micciire. Si micciireeti si maqaan kee micciirii bara ati daranaa wanni sirra raggaasise ammas maqaa keetii micciiriimi kun abadan kun waa malee hin baafneef sinjaa. Daawwattoonni maqaa kana maqaan kun ammoo atiin qabdu maqaa kana deegalte waan kana amma hordoftoota keenya manallee yaasmin ballootiin nurraa bane yaasminiin nurraa bane ol seenneetuma kaamanni duraanis kan keessa beekuumi fuunee istaandii nuu kaayee jennee kaameeraa nuu kaayee amma qayin amma gaawguu ol seene ati maal goote dirqama maaligaa natti utaaluun oolu shakkiin qabaanisa silaa balloon kun hin utaalu balloon kun maaliif ji xiqqishoo na hogguu mana yoo ala taate sin dhiisu mana isaa keessatti immoo mana isaa keessatti mana sintuquudhaan abdii qabaayin baranuu mana isaa isaasi mana nakkoon naan jeetu sudaadde sila ala taate osoo amma silaatummaan waan wal fixxan sila ala taate takka yaasuma takka isu anutti mul'atu amma mana isaa dhufneen anutti mul'atu ammas gandanaaf inni kun ibal shokomsu jiraasa ala kanaa shokomsa maal meesus How's it about camera? Rasul. Hi. Bawa isa tas. Mana tadi? Kan macam macam itu patini. Si. Abo amakai. Yey. Hai. Bello. Assalamualaikum. Bello. Waalaikum. Awo gurban saya pakai janji mana? Atiyan dufan amat ya sana hati. Itu lagi isi milamatan bukan aja gurban. Makam milamatan bukan. Nama telepon kita nama telepon ni kan khasus dia kok. Oh fin tarabbi ya akhi kol sen. Nama kana wajjane nama gaari da turare tun ka wajja ka ba. Wajjina tu turre. Sen ne wal mare. Nama garani telepon tade khotu. Abba sa ka mana ayechun nade mucha ka badile di taranje. Arra dara dufe chun kana dufu di telepon tade telepon me ka jirade namo dara bude tele turre. Ol sen me wal mare. Nakiji wan jensi mabo gurbasan obbale saki jeja ba harkasati nyaachuu ture mana isaatii nyaachuu ture mana khiyyaa hojii turre achi hojii turre as maarree hojii turre balaan inni haasoo waan biraati. Akkuma mootii kun itti nageessi jee kaayi sababa qabdaa hottuun jeen kaanis nama akka keetti jajallaa kanaan guuru jira magaalaa keessaa hoyi
Kottu jedhanii dhufne kaanii araarama. Amma dalagaatee dibatii Armaan fide illee malee nuu haa inni bari. duraan dhufuus deema. Na qofaa Kan duraan dhufuus deema. Awul maal sodaadhe malee Namni duraan itti dhufin Awwaati nattu hin fayyine. Bal'oo kaleessa akka Si fayyee. Anoo akkasii godhattu hin fayyine. sa'aatii bar jechuun telefoona Taa'e, laftaa taa'e, taa'e. telefoona kee ogummaa barbaachisu yoo jijjiiratallee na ilaalma kan Tafaddal tafaddal yaa kitaay mee. Sama sataa Kufuun barii qabdu Yaa yoo wayina jirtu. laga Yaa wayina wayina laga beeku. Awul bal'oo Isinittuun jiraamisa. wanni isa ka'u wayina godhee miti yaa. Awo akkasii waliin Uummata amma kanatti maa waamanii hojjetaa nama. Samee gattaa صلي على النبي صلي على النبي صلي على رسول الله يمنين لا العربي يقول صلي على رسول الله جي سلامة ربي نبي محمد ربي فضل صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد. اجلس أكنين هنجنا بيرنا سلامة رسول ربي نقمت ميجتاي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هاي اللي أبو نبي أم تروح جلنجو أنوس نودك كمان تروح نبي بدينا جلنجو كمان تروح hojjetu turte jechi kiyya ani maaliif sayinumaa kabira haa ta'isu yaaboo mee asakkamti chilaaltee gartaa chilaalin bar kaameraa ati eessa dhufte eessa qottase dukkaana dheeytama isa dheeyta bar yaasminteetiin nurraa bane awwan jalootanaa waamti jeetiin gabbee numaa'u furmaataa'u namni araaramaa deemu waa rabbii waa'ee laaffisaa fi namni nama araarsuu deemu rabbii waa'ee laaffisaaf as keessatti dubbii tana keessa ni argisilaa taa'u jiraatte wanni hanganuma rabbii sinurraa gabbaasu nu abrii rabbiiti kanaafuu Bo, Michel, mana lagi. Amma isinit dun jirami. Michel na lagi. Anis khanis gulin fiduta. Khanis magala tanah kai sama dalaga godletin nama jamu karena ratin tiye fadde. Ballu maafi baharatin fide. Isan kan arah sudema. Ati wan isan irrasi jibban san. Me haso biratu ti dia bilang min awal marra. Gafi tanah hasi gafatu. Itini dia bita berni bena. Woman ada juga. bar tokko manii beeka jirumoota ka hojjetanii beekan Bar keessaawwan quba qabnaa ni beektaa na yaamee waliin isa kana fideef ni beektaa wanniniin araaramuun fadhaa jee inni wanna jeef dubbii akkuma duraan mootiitu biraa araaramee araaramuu fedhamu kam akkuma duraan wan quba qabnaa gallu waan kanaa dhiifu wanneetu wal mareen waan namni dogoggorreen jiru laal akkasii waliin turre ammaas inni telefoona nadda walanii turan siimii dhuga jalaa jijjiiradhe garuu immoo akkas waliin turre hogguun fi nama gaa siimis jalaa jijjiiradhe magaalaa kana isaan na barbaadu jiranii akkamittiin gandaa'is dawwalaa jiranii mire natti ulfaate gaa akkamittiin aboo sidaran jechuun sidaran gandarraan dhawniiti kanaaf aboo maaliif mucaa kana waan akkanaatti dhiifta maaliif afaan namaa kana dhaabbachuutti dhiifta maaliif waan malee kana dalaguutti dhiifta na janiiti saniifin ogulii bakka sisadhawan isinin kun ilmaan gandaati sabooti ilmaan biyya takkaa ilmaan gandaati hoggoo kana ta'e kam amma qaceelee jeela hindeebu aboo itti dhaabbattu waan takkalraa shukula namaa seenuu waan namaa seenuu namatti haasida yaaduu jinni kana dhaabbattee mekkuma kiyyatti dhaabbatu keessattu yoon awwilii arkame yoo qaceetitti dhaabbate qulqullaa'uuf deemu nuu maal dara qulqullaa'uuf waan waliin keessa turtanii isin achis ittiin deemutti sa'aatii ol seenne akkiti inni kunis jechuun yoo waan kana jechuun wanni irraa dhorku jiruuti waan malee irra maa harkama maa nama rakkate bira dhaabbanne maa nama jechuun fayyaa dhabe bira dhaabbanne maa nama dhibame bira dhaabbanne maaliif namaa wajjin wooma gartee akkasii hojjetanii san maa hojjeta teetu atillee irraa garagalte nama hedduutu alatti hafe inninis jechuun waan kana maaliif hojjeta jechuufi ittis dhooyine telefoona jalaa kaasuu beekadhu atamma telefoona hin qabatillee jirattu jechuun telefoona kana akkuu namarraa arganne hogguu dhooyine nama kaaftaa beekadhu akkiti inni telefoonuma sanuu kaasuu didee beekadhu aboo asitti yaaddu fiidoo beekadhu amma na dhaggeeffadha boo habiibi dhaabbu ogguu obboleessi kee tokko gartee gisee dhaabbu sin jee dhaabbadhu dhaabbe jiini oomfi jiimme oomfi jiin taasoo biraa dhaabbatee dura dhaabbatee ambar fiduu tana dura alattiin irraa fixee dubbii bara yoo dhaabbanne bara Vintar jechuudha. Ni dhaabbattu wooma kana keessatti yoo waliin agartan qulqullaa'ee waan nagaa hojjete. Kaayoo hojii Waan sanii yoo deebi'oo. ittumaa hundi wajjini kaayoo qabnaa bari isa tasaa qofaa mi akkasiin kaayoo akka sirroon bareeda. sirroon Maal jechuun namni kun nyaama kaayichaan. hintaatu tana tamiidhaan uffidde Duubo namni jechuun akka gartee akka namaa deemee akka bareedatti amma kaayi. Ayyee Eegana geete. Akka isheetitti eegana geete. ah Isaas rabbi nagaa haa godhu. Siis rabbi nagaa haa godhu.
waan kanatti rabbii isin dachaasini Eh. waan khayriidha waan bareedu waan rabbiin fedhu waan namni oromoo fedhu yoo san hojjetan irra wayyaa sumaafuu uummata akkatti hin deebi'an magaalaan itti jirtu San filanne gaanu. san filattanii waan bareedduu yoo bareedan irra wayyaa San filannee jiru. rabbiin waan kanarraa eegasan rabbiin garaa isin laaffisee eegatuun kan rabbii kana garagaltanii hara keenyaas garagaltan nuti waan rabbiin jaalatu jaalanna waan ilma namaa fedhuu feena waan rabbiin jibbisarraa baga rabbiin gara isin galchee alhamdulillah rabbil alamin asumaanis bichiiris akka gartee ittiin deebine ittiin deemu warra anamana keessa amma wanni isin dhaamu wanni isin dhaamu wanni dhaamuun beeta nama rakkate bira dhaamu Oomfii la beekanii bar oomfii beeku isaanii garraanii nanuu bar balleessee nama mana gosa si fidee bar. balleessee nama gosa Badiin eega balleessee namni koonu jirtu bar Badiin biran. takka balleessanii godhamu balleessanii takka waa eegatu amma ishee namni badii fi beeku waan takka waan guttaadha garuu immoo wama sanitti akka waliin deebineetu irra bareeda sunumaafuu rabbiin nagee isin haa godhu atis baga micciirfattee nagee taateetu micciirfattee nagee gootee isaasi Aboona magaalaa sana kaatiin beeknee jiru namni sammuu gaansi fidaati. alhamdulillah rabbil alamin Alhamdulillah rabbil awwama khayra ko jettanii fedha wama jechuun rabbiin jaalatu ko jettanii fedha Tole. waan rabbiin hin feene irraa fagaadha Dhaabbanne ulii irraa dhaabbanne fagaanne. antalmaan isin dhaammadha hadara waan rabbiin hin Tole feene marabaa. akka dalagine Tole mara. kanaan isin dhaammadha daawwattoota keenya jechuun micciirfillee dhiifama godhaadha amma qaayit waan hubataniif hanga taftallee godhaafi waan rabbiin hin feene Waan hafee dhiifama naa godha. Kuchiisa asumaan jileetu. maaliif nama hedduu jechuun magaalaa keessaa madatee jechuun dirqama waan kanarraa garagalchee hara kiyyallee Amma dhiifama godhuuf jiraafi qabna karaa kana fedha. karaa nagaa kana fedha bire karaa nagaa kana irra deebinee jirra daawwattoota keenya jechuun isaan mala beenifu garumaanuu dhiifama godhaafi amma booda jechuun nama rakkoo alaafitu jiru kana kaarratti walumaan bobbaanee isaan irra bobbaanee bakka harkanitti ni beekan tokko tokkotti itti yaamanii waliin hidhu takka hoo waliin akka goonu godhu sayirratti Hojjechuu qabna nuti. Kanaafuu akiida dhibbarraa dhibbatti. walii baalama seennee inshaallah jechuun nufatina warra talifees tokko tokkoonu ni finnaa ni sirreessinaa asumaanu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.